Haay jirra jirtuu ilmaan Oromoodha. Bakka jirtanitti nageenya kiyyaa kan jaalalaaf kan kabajaa isin haa ga'u. Har'a buskuuta irraa yookiin immoo shokolaataa dalaguu jira. Shokolaataa jechuun shokolaataa baay'ee bareedaadha. Shokolaataan kun akkamitti hojjetama yoo jettan deebiillee buskuuta illee ni ta'a. Bishaatee deebee gara buskuuteetti jijjiirama. Yeroo dheeraa turuu danda'a jechuudha. Akkuma Chokkoo yookiin immoo sukkummaa nuti jennu sana micciirraa jechuudha. Micciirraa akka micciirraa ta'uu barbaada. Akkuma argitan kana akka micciirraatti jira jechuudha. Akka micciirraatti haa jiraatu malee kun hin bishaata jechuudha. Daqiiqaa muraasa abidda irratti bishaachuu danda'a jechuudha. Akka sittirraan hin taa'u jechuudha. Akka micciirraa osoo hin taane chokkoo yookiin akka micciirraa osoo hin taane amma waa hundumaan dalagamee jira. Garuu buskuutatti jijjiirama. Shokoleetii illee ni ta'a. Yeroo dheeraa turuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkasittiin xumuree jira. Harkumarraan akkas walitti godha jechuudha. Akka micciirraa amma kun akkasitti jira. Kunillee akkasii deemee amma daqiiqa 5 daqiiqa 6